aariidhaan ana makka kotti nama aariifatee dubbatu keessa tokkodha. Nama aariidhaan ba'ee dubbatu keessa nama tokkodha. Yeroon siin jedhu namoonni itti fayyadamuu danda'u. Meebi gaafa aarii dubbadhu sana immoo warri suuta fayyadaman immoo waan fayyadamuu danda'u. So inni siin jedhee ati soba dubbattaa ati dhugaa dubbattaa. Garuu immoo taragaaggayi warri si arrabsani beekaa godhu warri yeroo itti laayif galtu moojii gaddaa godhani beekaa godhu. Sii galee so amma eekeen faaniin dhufu raachellee fidanii dhufu waan kamiin iyyuu hin barbaachisu. Sii galee sole dhugaa rabbii beetta waan hundumaa sitta naasaa keessaa yoo rakkoo hin qabu. Amma taragaaggaamee wanti kun gara furmaataatti yoo deeme magaariidha. Maaliif beektaa? Waa'ee girrisaa beekta. Ijoolleen qamamoonni mana maadaamii maal akka isaan godhaaran beekta. Even sole namni sitti dhiyaatu mataa isaallee edda waa hin taane gochaa ture nan beeka. Kana deemu dubbadhu hin godhus. Maaliif sirrii miti. As miidiyaa kanarraa faa hin qabnu nama hin qabu akka kanatti oofaman yeroo hundaa jechuudha. Goota koo jagnaa koo ambassaa koo leenca koo isa jedhanii taragaagga isa dhiisi. Sii galee wanti hundumtuu akka qabaa bakka qabaan. Sanaafi maal sin jechuun barbaade beektaa qabbaneessi dhiisi. Eenyuun ol miti. Tokkommoo waan itti beekuu qabdu. Abbaa fedhe waan ta'e. Isuma dhugumaa sitti hima miiliyoona 300 waan qabaatiin. Eenyu ol eenyu miti. Sii galee ankee immoo waa'ee kee immoo nama hundumaa beeka. Viidiyoon kee akkam akka deemuu fi viidiyoon kee hammam akka bahu hundumaa beekaan sole. Sittan hima. Sii galee haaluu hin dandeenyu. Kanadha jechuudha. So namoonni bila jiraattan yoo jiraattanii raachetti illee sheerii godhaa. Komentiin cufaadha natti fakkaata. Komentii cuftaniitu raachetti sheerii godhaa. Eekeefaattis sheerii godhaa. Sila dhufanii turan waan ta'eefi sooleen dhufeera. Kun akka nama tokkotti dhagee dhufeera. Siifuudhaan raachee fi ittiin jedhaa. Inni dhufti nagaadhaan haasa'ama. Maaliif beektu inni qabatee wallaggaa arrabsa inni kaan saayidii qabatee shawwaa arrabsa. Lamaan iyyuu macaaftu ilma abbaa tokkooti. Sinii galee seenaa yoo dubbifattanii warri kun akkas iddoon kannan lafa barbaacha gadi bu'an kanattu adda bee malee ilma abbaa tokkooti. Wanta gidduu galtan illee qabdan soolaniif raachetu xumura malee isin ilaallatu bakka. Girrisoonni qamamoonni mana maadanii isin ilaallatu. Isinidha kan dubbiin waan abbadaa jiru. Sinii galee isintu dubbiin waan abbadaa jira. Lamaanuyyuu ilma Oromoof qaalii sooleen kontentii mataasaa danda'e qaba. Raacheen kontentii mataasaa danda'e qaba. Kan lamaanuu isaanii waliin argu kontentii isaanii. Sinii galee so haga dandeenyu waan san haa qabbaneessinu gadi haa buusu. Namni akka walitti hin buunetti akka waliin arrabsinetti haa qabbaneessinu jedha. Istii yoo jiraatanii as jala qawwee intini faana jalan jirtanii. Okay. Siifuutti deemaatii raachee fi dikottu ittiin jedha. Raachee nan fida jetteetti waan ta'eefi deemaatii isaanitti himaa. Raachee fi akkuma eekeetti illee sheerii godha. Eekeen illee dhufu inni illee barbaadaa ture inni fiduu nan danda'a jedhe waan ta'eef jechuudha. Sheeritti godhaa hundi keessan. Naas sole maal sin jechuun barbaada. Viidiyoon baatu. Viidiyoo baay'ishii. Akkasii kun nama shaashan baay'eedhaan ta'e. Maali? So guys, hundi keessan sheerii godhaa raacheen illee dhufu normal bakka normalidha. Wanta biraa miti dogoggoradha. Dogoggoratu mame dogoggorri numa bakka kun amala social mediaati beektu. Amala social mediaati. Amala social media sababa ta'eefi nagaadhaa wanta hundumtuu haasa'ame raacheen illee nama hubatu sola illee nama hubachuu danda'udha. Sinii galee lamaanuu nama wal hubachuu danda'udha. Kan dubbii akka taatalu warra rikoordii waraabee walitti ergu warra miidiyaa irratti rikoordii sana gadhiisu. Garana goree warra haasa'u. Isinidha kan dubbii balleessu. So jarri kun lamaan iyyuu ga'ee mataa isaanii Oromoo waan godhan qabu. So sana dhiisaa isin jechuun barbaada. Eekee baga nagaan nufte. Baga jiraattan anaafatamu warra gatu qabna soolaniin gadi buufanneetu. Araara keenyaaf immoo yoo nagalchi jedhee marsaa lama maaliif na dhaga'aba? Najalaa maaliif qaba? Inuma dide. Kam quufte abbeeti? Humna irraatiin nyaanne. Maal jette? Irraatiin nyaanne. Maalaan quufa? Cireef laaqana nyaatte.
Tokko tarkaanfachuu malee maaltu si hafe sadaffaa guuttachuuf. Amma kanarra jirra bakka naayeke soorii dhiifama guddaa. Dhageessee guyyaatti sadii nyaachuu waa'ee isaa maal Abiy Ahmed waan haasa'e. Yaa sirrii mitedhani sirrii guyyaatti lama yaalanii ganama zallaa. Waan ture viidiyoo argitan. Ganama zallanii guyyaa nyaatama. Soolaan akkam. Fayyuma eeggee akkan. Jira laga jiraattan kamii jiruuf jireenyi wal jalaa babbanne bubbullee erga gastiirra lagarre. Yaa walirraa banneerra. Naayeke kamatti jirtaa? Jira uumaaf haa tolu maal taaneetteetu. Naa rafaa jirtan itti fakkaata. Lakki sa'aatiin irriba koo qisaasa'ee akka malee. Soorii. Naa raacheenuu fiduu dandeessaati meetti yaadota dandeessaa siiruun baallee ni finna jechaa turanii. Just waan kana bakka callifamee mammaa ijoolleen beektaa miidiyaa kanarra bu'uura. Kan ajaa'ibe yaa dubbadhu anaan kan ajaa'ibe maal ta'e Oromoo maaliif dubbii jaalate dubbii babal'isaa ka jiru raachee miti soolan miti namni wal hubannaa dhabe fakkeenya yeroo baay'ee fakkeenya gaarii tokko kanan kaasu anaaf daalachaa miidiyaa kanarratti jechuudha akka malee daangaa walitti dabarree maal jennee nama sadaffaa tokko illee ton galchiin deebinee walitti dubbanna fakkeenya ta'uu jechuudha daalachaa beektu anaan beektu kuni kabajaa takka maatiitti darbuun illee jira jechuudha kan aroon keerra waan dabalu waan hir'isuun qabu of beekte taanaan jechuudha akkaataa kanaan lamuma taate rakkoo walitti uumte lamuma taate fixachuu suni baramuu qaba Oromoo keessatti ka jedhu qaba sadarkaa tokkoffaa irratti. Lammaffaa anaaf inni waan akka kanaatiin furachuu calqabame barame jennaan anillee nama harkanaa kan inni ijaaree qabuun qabu harkanaa rukutu maalma gama isaatiin ijoollee nama rabsaa waan akkasii turan haala keenya ilaalanii waan kun bu'aan qabu nuun baasuu narraa dhaabbatan jechuudha. Argitee? Haga kana salphaadha siif gale taanaan dhugumaan nama jaalattan tokko faana dhaabattanii deebistanii Oromoo biraa irratti duuluun akka malee wallaalummaa doofummaa jaarraa 21ffaa ta'uun alatti hiikaa biraan qabu dhaabbadha akka jirtanitti. Kana keessatti warri Oromoo fakkaatanii Oromoo jibban carraatti Oromoo kana qoodan barbaadan jiraachuu ni malu. Sanaaf immoo qoraan ta'uu hin qabnu jechuudha warri xiqqoo waa hubannu. Sababa ta'uu hin qabaannu. Kana dubbiini soolanii biraachin nu harkaa ba'uu jedheenani tokkollee waan inni yaadda'uu hin qabu isin tutti qaanaa warri dubbii gara balleessaa jirtan sirrii miti. Haal taatan. Nusa guddaadha. Sabaaf sablammiilee faana iyyuu waan ajandaa akkas nama walirratti duulchisuu irratti hin bobba'inaa qoodan fudhatiinaa Oromoof gaarii miti. Oromoon nagaadhaa, Oromoon naamusa qabaa, aadaa qabnaa, safuu qabnaatu. Akkuma kanammoo amantaa garaa qabnaa. Kunniin hundi naamusa akka qabaannu nu gorsu nu qajeelchu maleesa akkuma barbaanne akka taanu miti addunyaa kabirra yoo jiraannu. Seera Oromoo keessaa ba'uun nurra hin jiraatu ka jedhuun qaba. Mee raacheef sheeriin godhaa. Raacheen manaa dhufa jedheen abdii qaba. Yaa sii dhufa deemaanis abdiin qaba. Siifuun illee jirti waan ta'eef naan fidateetti siifu bagana. Mana isheetti yeroo dheeraa yaalaan ture si bira abdii mureen si hamachuun ture beeki. Akkasitti sitti maqaa maaliin godhare. Dhiifama rakkoon qabu. Dhaagaadha dubbii jaalatte dubbii kana qabattee jirte. Wareen jaalladha. Nan sobee yaa caaluun. Dhugaadha. Taphadhaa waan yaada nama galchuun jiru soolan taphadhu siifuu baga dhufte. Siifu welcome. Maali viidiyoo bayi kana eekee taate moo siifooti immoo? Siifu viidiyoo bayi mee? Ganna edda siniin jecha sorry. Viidiyoon dalagu silkiin koo mana kanatti. An soolan huneetaa kanaan yookiin immoo jechuudha. Yoo soolan achi garagarii taa'e nan ba'a. Soleen immaan galagaluudha. Soleen kaameraan kee maaf hin banamu? Maaf hin hojjetamu? Mana kanatti hin banamu waan isaan beeku anoon adii erga sa'aatii meeqaatii yaalaan ture. Innaa banamuu didee. Akkas baachaa jechuudhaati. Kakana inni hojjira. Sirratti dammaqne reefu. Inni hojjetu na mul'adha as jirtu. Si agarreera si agarreera. Guddisii fi guddachuu barbaaddeetu. No. Ay, bareedaadha. Si agarreera amma kunoo bakka. Istiraachuu nuuf fiduu dandeessaa siifuun isee kennisii.
daqiiqa muraasa eegaasti itti dawwalchiisee nan bilbilisaa biiziidha jedhanaan jedhanii narra deebi'aa yaala jechaan hin jira. Sheerii godheeraa fi anillee xiqquma obsine eegnaa. Anillee sheer godheera. Yeroo seenuun faarfannaan hubana ammasitti yoo isinitti tole. Miira keessan galii. Faarfannaan jedhee sirba jechuu qabdi. Abbii fi bidda wal keessa nutti roobsuu fi ati. Ixannoo sitti kolfataa'e. Kanaafuu mee yooni maal jetta uummata olii gadi nama jeequ kan argaan ture calliseenuma jirami. Maaluma ta'e namni kun jechaa. Viidiyoo baay'ee achi ilaala. Anuma barbaadan. Suura yooniin dhabe malee baay'ee suura yooniin gaggalabatadhe garuu barbaadeetumaan dhabe miidiyaa kanarraa bakka inni ittiin naqeen beekan. Mee dhibama miitii godhe. Rakkoon qabu kan koodhumaan qabu siin kennaa. Nan deebi'a haasaa. Tole rakkoon qabu eege nu fidi kottu jatee. Tolan. Siifa. Baggamla viidiyoo bahe sida cufadhuun namaa didde. Ilaa akkam dhabeettu as miidiyaa kanarra viidiyoo gama faraanis gama diinaanis baay'ee marga yeroon isiniin jedhu ijoolleen akka isaan saran abeeta ijoollee maadaan suuraa gadi gombistanii warra teessanii haasaa oltan isin argeera sheen manaa godhama gaa'es dhugaa rabbiin ani immoo maaliif inni maalan aari beektaa yaadatta kanaan dura yeroo lolli walloo faarsi gidduu ture ijoolleen maal jettee viidiyoo nurratti hojjetaatu yaa rabbi shawaaf wallagga walitti naqisaayyuu soolanii fi raachee fudhatanii akkas intini godhanii raacheen ka'ee wallaggaa arrabsu soolan immoo ka'ee shawaa arrabsu jedhanii intini kadhaa gochaa turan isatu bakka natti dhaga'ame dhugaa Kiristoos. No, kun waan salphaadha barsiifu lama sitti fakkaate amma. Ganni daqiiqa salphaa miti. Ijoollee baay'ee akkam dhabeettaa ijoollee qimamoota mana maadaa miidhagdhamne waa biraas miti. Isuma dhugumaan sitti himu. Isaan maal godhu tiimiin kan soola jiru tiimiin kan raachee jiru. Isaan kun wal fudhatanii ba'anii asii achi dhaqanii waan biraa keessa galu. Soorettiin achi baatee teesse warri kan asii wal cafa. Siigalee dhimma ganda laallatullee miti bara. Gandi soolanii waan ta'eef soolanii ganda bakka bu'u. Ani fuudheera ani amma fakkeenyus. Ani fatamma soolollee. Yaa ani fatamma soolollee lim godina arrabsi lim go'ee si arrabsa garuu ani shawaa bakka bu'u ati shawaa bakka buutu si galee yoo ani si arrabse shawaa walitti qabdee intini jechuun qabdu yoo ati immoo na arrabsite wallaggaa walitti qabee intini jechuun gaarii. Warri kun amma borqaana'u jiru si galee dhugaa rabbiin sitti hima warri kaleessa soolanii jaallatan irra gaafa soolanii arrabsan raachee soolanii baasee ajandaan abbaa fedhe yoo baay'ate guyyaa 4 guyyaa 5 torbee tokko yoo baay'ate abbaa fedhe maan ta'e kan soolaniif raachee immoo lola iyyuun jedhamu sin wal hubannaa dadhabuu jedhama malee sinii galee soolanii nama hubachuu danda'u raacheen nama hubachuu danda'u namoota afaan darbaallee hin dubbanne isuma dhugumaan sitti namoota afaan darbaallee hin dubbannedha. Walitti araaramanii nagaa bu'uu wanta danda'u wanta baay'ee salphaa sooretti kottatti sin barbaadamta. Sinii galee garuu warri har'a fuutanii gamaa gamana fuutanii walii gadi fuutanii waan hin taane odeessitanii hima qaanoftu dhugaa waaqayyo hin salphattu. Boruma qaanfattu bakka. Sinii galee gaafa kufanii diina ofii firoo fi adda baasu baay'isuu. Isuma dhugumaan sitti hima. An waan baay'een taa'ee taajjabaa ture torbee kana keessa jechuudha. Maaliif ansi jedhee beektaa? Yeroo darbe nama ta'etu na arrabsaa ture. Isuma dhugumaati nama ta'e na arrabsaa ture. Namni kun mokaleessa immoo sooretti gadi galabbatee arrabsaa ture. Sii galee eeyoonni nama gashaaru. Namni kun immoo maal sin jechuuf hin jedhee namoota miidiyaa kanarra jira fakkeessituu duwwaadha miidiyaa kanarra. Namni kun immoo sooretti sagalee deebisaa. Yeroo kana hin beekan. Inna as miidiyaa kanarra gaafa dhuftu bilxii ta'uu qabdaan. Siigalee bilxii ta'uu qabdaan. Fira hin qabdu, diina hin qabdu. Bakka yoo firri jiraate fira ammaa fi waan itti tolu gootenna sii acabacabee qabdaa jechuudha. Siigalee fira yeroo sanatti ati wanta ta'e tokko jenna sii furoo harka rukutee qabdaan. Bor gaafa ati dogoggortee muka sitti naqaa sirra yaabbata sirraan deebi'u. Akkuma kanadha jechuudha. So as warri ajandaa walii gadi ooftan akka sassartan walii gadi afuuftan soolaniin kunooti raacheen hin dhufu isin eessa littoon
jecha keessan lafaa sassaabdu moo isa poostii gootan viidiyoo nama tokko jala galee ilaallan akka jirutti piroofaayiliin fuuraa gadi galabatama gooda sana viidiyoo yoo xinnaate kudha wayi dhugaa rabbiin sitti ma keessa gadi ilaale kolfeen ni seebe sii galee al tokko tokko itti fayyadama miidiyaa lana garuu Oromoof miidiyaan kun hin taane isuma dhugumaan sitti smartphone fi tiktok social miidiyaan kun erga dhufeeti waa marge fudhate bollaalummaa isaatti fayyadamaa jechuudha. So ijoolleen tumamoonni mana maadaami taragaagaa please gadi qabbanaa gamaa gamna goortanii walitti hin facaasina isinii galee gandan ilaallatu asin ilaallatu achin ilaallatu nama lama wallolee. Guys, warri commenti laame iddoo kanatti arragaagaa shidhiisaa bakka amma maala baakee maalaa dhaqee minamina dhiisaati bakka walumaa galatti nagaa feena waan ta'eefu yaa rabbi araarabu si jedha raachuun immoo dhufaa jira raachuun dhufaa jira natti fakkaata jechuun ani hin beeku naan jechaa jiru yaa yooni waa dubbadhu. Okay, sanyii akkam baga nagaan nuuf teeka. Baga nagaan eegdan soolan akkam nagaa keeti keerii sooretti siif hundi keessanuu baga nagaa taatanii yaa'u namoonni baay'een ajandaa godhatanii itti fooloodhuma guddisuu ajandaa uumuu sana yoo ta'e malee soolanii fi raachuu caalaa namni walitti jira natti fakkaatu wal beeku baay'ee walitti baay'ee wal jaalatu keessaanis ni haasa'u garuu immoo yeroo tokko namni wal jaalatu inni walitti bu'aa hiriyaa lamaan dhiisiti haati warraaf abbaa warraayyuu walitti bu'aa jechuudha si galee ilmoof abbaan iyyuu walitti buuti haatiif ilmoon walitti buuti gaafa walitti bu'an garuu namni taa'ee dubbateeti rakkoo jiru wal gidduudhaa furaan kan keenya immoo uummanni rakkoo jiru furuurraa wannichi akka babal'atu barbaadu ajandaa isaan argannaa saba kana ajandaa godhachuu barbaadu kanaafi raachuunis wallaalee natti fakkaatu soolanis wallaalee natti fakkaatu wanni jiru walitti laaluu osoo hin taane dhiifamu walii gochuudha. Amma fakkeenyaaf soolanis wanti dubbateerraan hammina nagarree raachuunis wanta dubbateerraa hammina nagarree kanan hammina arge warra suura gadi garagashee hundumaa arrabsu sunirraa kanan hammina arge jechuudha. Soolan waan itti dhaga'amu gaafatee soolan qajeelummaa ofiisaatii qabuuni maal qabaa yoo ijoollee guddifnee kan jedhu gaafatee raachuun immoo iddoo sunitti didoos gochuus mirga isaatii kanuma dhumee dubbiin jechuudha wanni biraa hin jiru. Yeroo tokko namni waan gaarii godhu namni hundiyyuu akka isaa gaarii osoo ta'ee sin fedhaa jechuudha si galee. So nam tokko immoo gaarii godhee jiila qabata namni samiidhee jiila qabata saniif nama baqatataa waanuma ol hubannaa dhabuudhuma suntuun jiraa malee wanni biraa jiraatee miti jechuudha. Kanaatiif ijoolleen kun lamaan Oromoodhaaf egaa iyyuma Oromoon ni jaalata jara kana. Kanaafi warri asii bitaa mirga deemee afarsu dhiisaati akkamiin ijoollee walitti araaramanii aannaniif bassoo ta'anii akka waliin jiraatan waan gaarii Oromoodhaaf fuulduratti godhani sanirratti haa hojjetamu jedha. Yoon dogoggoree na of galcha kanuma rakkoo qabu galatoomi sanyii waan sirrii dubbatte abbaa manaa Faatima naayyuu walloluu jedhee warra aktivistii keerii baga nagaan dhufte dubbadhume ariifatteetta. Ani baay'ee keessa dubbiillee hin beeku garuu viidiyoo cicciramee poostota ta'uun argee fi viidiyoo solan hojjete tokkoon argee. Ani akka kiyyatti kan na dhibe warruma dubbii kana gingishuu fi viidiyoo mummuraa poost godhudha kan innillee mana isaatti haasa'u kan muranii poost godhanii kan namoonni adda addaa isaan kan viidiyoo poost ta'uun argee malee hagas mara waan isaan beeku. Garuu utumateeyyuu jechuudhaan namni kun hundumtuu suura gadi gaggalagalchee solanis akka ilma Oromoo tokkotti quuqama lammummaa quuqama uummata Oromoof qabu waan isa danda'amu maraan hundaanii quuqama isaanii beeksisaa hin dubbataa sagalee ta'a. Isaan caalaa baay'isawee isaan amma eenyu kun raachi nama biyya keessa jira. Dandee wanta ni dubbachuu hin dandeenye mara solaniin dubbata sagalee inni ija jabaatee wanta dubbachuu hin dandeenye karaa waan hundaanuu solaniin haasaa hin dubbata waan hunda jechuudhaan.
hundillee dakkaamaa goonni isaa fidee miidiyaa irratti waan dubbatee fi Oromoon goota koo jagna koo maaloo koo jedhee malee so hagas mara waan Oromoo fi dantaa godhatanii dalaganis qabaatanii miti. Garuu ammoo jechuudha Soolaanis ilma Oromooti, sabboonaa Oromooti. Raachenis ilma Oromooti, sabboonaa Oromooti. Waan tokko gad qabdanii tokko ol qabdaniif hin qabdani. Yoo araarsa ta'e lamaan isaaniillee akka ilma Oromootti walitti qabaatee noosin lamaan wal loluu hin qabdani, walitti mufachuu hin qabdani, walitti haasa'uu hin qabdani, walitti araaramuu qabdu jettanii lamaan isaaniillee qonxooxaatii walitti deebisaati walitti araarsa. Sanarraa naaf immoo tokko wal galagalchaa tokko gad galagalchaa tokkoof taphakaa dhaabataa tokko waan ni gochaan kun sirrii miti. Ijoolleen kun arraan kana walitti araaramu. Borganama walitti araaramu. Amma kana walitti araaramu. Waan viidiyoo siin dalagdan sun waan takka waan siin fayyadu qabutti qaanfattu malee. Viidiyoo siin dalagdan sun kan mataa borganama siin cabsudha. Arraba siin mana keessan banattanii ittiin nama arrabsitan sunillee borganamatti qaanfattu jechuudhaan. Namni lama jidduuti haadha manaaf abbaa manaa jidduu qaamni sadaffaa galee jennaan dubbiin sun badee jechuudha. Ijoollee kana lamaan jidduullee qaama sadaffaa haraarsaaf yoo ta'e malee dubbii walitti naquu fi qaamni sadaffaan galuuni sirrii miti. Araarsa namni sobeellee walitti nama araarsa miti waan baay'eellee godhee namni walitti araarsa jechuudhaan. So kanaafiyyuu yoo isinii danda'ame araarsuuf yaalaa yoo isinii danda'ame waan gaarii viidiyoo dadhabdanillee tokko sabboonaa gochaa tokko akka nama quuqama uummata isaaf hin qabne quuqama sabummaa isaaf hin qabne hin godhina. Namni Oromoo irraa dhalate martiyyuu quuqamni Oromummaatti dhaga'amaa, miidhamni Oromummaatti dhaga'amaa, rakkinni uummata Oromootti dhaga'amaa, quuqamee haasa'a waan hunda ta'e jechuudhaan. Kanaaf yoo wanti balleessan illee soorettiin illee yoo balleessite balleessaa ishee fudhattee dhiifama gaafatti. Namni hundillee yoo balleesse raachin illee yoo balleesse balleessaa isaa fudhatee dhiifama gaafata. Soodaan illee akkanuma jechuudhaan. Ijoolleen ijoollee ilmaan Oromooti. So borganama walitti araaramuu danda'a waan ta'eef siin dhiisaa keessaa ba'a. Soorettiin illee kanuma keessanidha. Siin uummata reebbata. Soodaan illee akkasuma jechuudhaan. Ijoollee kana walitti fidaati nagaa buusaa araarsaa miidiyaas nurraa qabbaneessaa. So nuti qabsoo keenya baay'ee nu jalaa fashaleessaa jira. Aanaa fi sanyiin amma qabsoo irra oollee guyyaa guutuu so as dhufnee yeroo isinitti araarsinu baay'ee nu dabbara maaliif dadhabaa oollee waan ta'eef jechuudha. So innaan kun ijoollee 1700 qabattee teessan nuti baay'ee biyyaarraa sun jechuudhaan. Amma kun siyaasa keenya irratti illee dhiibbaa adda addaa nutti himaa jira jechuudhaan. Dafa araarama. Saaraa guddaa irratti fideera. Baay'ee tokko. Baay'ee tokko miidhaan irratti himaa jira. Aktivistii sanyii baay'ee sin jaallannaa warri kun xiinxaltoota siyaasaa sooshaal miidiyaa tiiktookii gosoota kana lamaan illee fooloo godhadhaanii isaan faana wal baraan isiniin jedha. Akka gudiitti xanaxxaluu akkuma kanallee yaada bilchaataa ni dhiyeessu jechuudha. Baay'ee galatoomii keerii sanyii baay'ee ulfaadhu siin jenna. Cawwee weelkaan baga nagaan dhufte. Argitee yaadni feemesii akkatti fudhatama argataa jiru baay'ee foloo nu gochaa jiru beektaa yooni. Yaa dhugaa foloo godhaa gaayis ijoollee qaqqaalidha dhugaa rabbiin isiitti hima baay'ee ijoollee qaalidha sanyii giiftara Oromoo keerii aktivistii Oromooti lamaanuu isaanii immoo polotikaa kana akka gudii tanattanu so isaan irraa waa baay'ee bartu ijoollee qaalidha. Cawween illee akkuma kana siifuun illee akkuma kana Soolan illee akkuma kana tiicher barsiistuu Dibooraa illee foloo godhaanii isaan illee barsiistuu Dibooraadha. So siifu raachaniin dhufanatti fakkaata akka yaadutti. Timteetta miti? Okay, waan dhufuudha so cawaa kaafillaadhaa cawwee dubbadhu baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdanii isiniin jedhaa. Egaa qabsoon irratti itti fufee jira asirratti argaati jirra. Raachuun sarkiinsa hojjetu amma bilbileef hin ture. Na otoo dhufeellee maybe amma yoo saaqaa ta'e warri itti dhiyaatan maybe otoo bilbiltanii fi amma dhufee waan ta'uuti qabu. Garuu tarii xiqqoo ishee turuu danda'a bakka ta'e jira. Intini waan ta'e waan qo'isti. Hagam tura siifuusti maaliif beektaa? Sirrii miti amma namni kun ta'anii isa eegaaru waan ta'eef biyyaans daqiiqaa muraasaa dhufee isa faana xumuratanii gara dhimma isaatti yoo deebi'e gaariidha maaliif? Waa biraallee fakkaata sinii galee waa biraallee fakkaata. So yooni dhufuu yoonni dhufeen isaati kamitti iyyuu naan dhufa tole. No hin bahin kaati sooleti baanaan immoo gana ammas immoo wanti ni taanaare. Dhimma Jechuun ofuma no rakkoon qabu nufa qo'i siifuun cheekii gootee yoonni dhufu ta'e waa tokko goona solee rakkoon qabu siifuun amma cheekii gootee dhuftu.
obsite ko Elai wantichi waan beellamaan ta'es miti waan akka tasaa ta'e waan ta'eef kanaaf waan hoyyuu miti. kanaatii fi beellama qabatamee yoo ta'ullee baatee yoo amma hin argamne beellama qabatamee raachuunis dubbifamee soolanis dubbifamee lamaan isaaniiyyuu garanatti as finnee asosiisuun ni danda'ama. Amma maa inni yoo raachuun hin argamne amma akka waan fedha araaraa hin qabne wayitti namni soolaan fiil gochaa jira natti fakkaata gaafan argaa jiru garuu dubbii sana miti. Ta'e jedhameetuma waan amma sooshaal miidiyaa kanarratti bal'inaan deemaa jiru kun hawaasa walitti buusaa jira waan ta'eef gabaabumatti gabaabbatee araaramanii ijoolleen kun jedhee namni fedhumaan walitti dubbateeti soolansis waamee kanaaf akkasitti fudhadhu malee akka biraatti fudhatini nool bar wal beektu nool qaama wal beektu nool gammachuu walii hirmaachaa turtanii gaafa geemii illee argaan ture namni immoo ilmoof abbaan walitti bu'aa sana jechuudha. Ilmoof abbaan walitti bu'aa hamminaafatillee waan dubbanne innillee hamminaaf waan dubbanne soo kanaafiyyuu wanni jiru ni sirrataa akkasitti fudhadha. Obbolaa lamaanidha. Obbolaa lamaan immoo waan irratti wal dhaban hin dhabamu hojii hojjechaa jirtu waan barbaadayyuu ta'u jechuudha. Kanaaf akkasitti fudhadhu. Sole bakka nu baddu xiqqoo ishee nuuf obsiyatillee maaliifi amma kunoo siifuun nuuf teette waan ta'eef waanta jiru cheekii gootee nutti himti akka gara biraatti nu banne warri kaanillee maaliifi yoo arrami Gurra isaanii kan walitti karaamsa. yaa kanaaf anumaaf jedhii taa'e sole siifu xiqqoo ishee konneekshiniin keessarrii miti natti fakkaata. Ijoollee gandaaf ergaa dabarsaadha. Ijoolleen gandaa callisanii afaan banuu dhiisa. Waa'ee maalii haasofta? Danuuti ijoollee gandatti wali gaggashanii wal arrabsan kana maal jettu? Ijoolleedhaan dhaabadhaa jarri ni araaramuu jedhaanii nuun jechuudha. Ijoolleen araaramaa jiru dhaabadhaa ittiin jedhanii kasa. Garuu jarri yoo akkam jirtu nagaa jirtu. barsiisaa ol benne nagaa nuuf. Anaa dhufu ulfaadhaa kabajamaa yaada bareedaa waan gaarii kaasaa jirtu sanaafanii gammadee isinitti ol seene dhugaa dubbachuuf taanaan ijoolleen kun lamaan isaaniiyyuu nu hunda keenya biratti jaallatamummaa qabu. Lamaan isaaniitiif kabajaaf jaalala guddaa qabna. Yani utaalee matti seenuu kanan barbaadee fi jecha keerii moo eenyu amma fayyadamte kuni namni akkuma hubannoo isaa taasaa waan hunda nummoo waan haasofnu kana yoo to'anni gaariidha. Adaraa keessanii namoonni deeggartoota lamaanii taatanii kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa haga danda'ame ijoollee kana nagaa buusanii ijoollee kana walitti araarsanii olii gadi deemanii haasa'urra walitti araarsuun walii yaaduun nagaa buusuutu caala waan ta'eef haga dandeessanii warri suuraa galagalchitanis warri maal gootanis warri afaan hin taane dubbattanis xiqqoo manuuf obsaa. Adaraa oromummaa adaraa obbolummaa jennee isin gaafannaa. Ulfaadhaa galatoomaa akkasiin jedha. Dhugaa dubbachuu fi yaada eebbifamaa yaada gaarii yaaddanii akkuma sanyiin sila jedhee sanyiin sanni sila jedhe irratti walii galan sanyiin sanni sila jedhe irratti walii galaa maal jechuu kooti dhimma kanaa Soolan itti dhiyaattee fiddee dhufuu dandeesseetta. Garuu raachee namni dursee dubbisee hin jiru taanaan amma kottu akkas godhi jechuun in ulfaata. Bakka garaa yaada isaa yoo fudhatellee bakka hin mijanneef jiraachuu danda'a waan ta'eef akkuma ati jette siifuun waan isheen jette haa eegnu. Soolan obsee astaa'uu isaatiif kabajaa guddaa qaba. Galatoomaan isiniin jedha warra asirratti argamtan warri as jalallee jirtan ulfaadhaa kabajamaa kanumanii yaada dabarsuu barbaada. Galatooma. Thank you barsiisa baay'ee galatoomi isin jennaan nullee siifuu eegaa jirra guys. Siifuun hin dhufti maaliif raachee wayin fiddi way yaada isaa nuuf fiddi waan ta'eef yaada siifuu dhaggeeffannee yoo guyyaa biraatti kan qabnu ta'ellee guyyaa biraatti qabna. Agasitti garuu okay siifuu nama dhuftee jirti. Yooni nageenya akka agamaatti nageenya nageenya waan keessa akka lamaa fi jira caawwaaqaan faareef bilbiluuf siifuun faareef bilbiluuf waan ta'eef bilbilee fi anillee
dalagu ture yooni. Yaa bilbilli daqiiqaa muraasa qofaan eegaa. Okay, nan farsi jedheeraa siif. Naa bakka inni isa deemee booddee adeemu. Koi, siifu nan farsi jedheeraa. Maal rakkoo qaba inni maal